Gaafii isin na gaafattan isinii deebisuuf qophiidha. Obboleeyyan kiyyaa gaafii keessan isinirra turee jira dhiifama. Gaafii isin na gaafattan keessa facha komantii isinii kaaya. Harka kiyya na huqqataa, harki kiyya qannasee yookaan qal'atee na jibbisiisaa jedha abbaan komantii. Dhiira natti fakkaate rakkoon qabu dhiirrilee yoo fayyadame barbaachisaadha jechuudha. Amma walitti deebina komantii isaa kan isin mul'isaa jechuudha. Kuna komantiin kana harki kiyyaa hedduu hidda na yaasee na jibbisiisee mee qorichi maalii naaf himii jedha. Tokkoffaa harka kan kee hidda yaasee qannasuuni nyaata gahaa nyaatuu dhabuudha. Akkasuma wantoota qaama namaatiif barbaachisan yoo namni hin fayyadamin namni kennamu tokko waan qaama namaatiif faayidaa qabu hin nyaatu jechuudha. Yookaan furdisaa jedha bakka yookaan immoo hin jaalatu fa'a akkasii kana qaamni kan kee guutee bareeduuf immoo nyaata bareeda nyaachuu qabda jechuudha. Nyaata gahaa nyaachuu qabda hanga dandeettee hanga argatte saniin jechuudha. Yoo san qaamni kan keellee harki kan keellee guutuu ta'e bareeda jechuudha. Amma qaamni foon irraa qannasee yoo jedhe qaamni namaa kun qal'atee lafeen badhee yoo bahe nama jibbisiisaa jechuudha. Kan isa kanaafi wanni qaamni kan kee qannasee yoo waan birallee dhabde shorbaa yookaan shufaan isa jedhamu kana itti fayyadamii jechuudha. Yookaan bifa shorbaatiin yookaan akkanumatti aannan wajjin affeeltee itti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Viidiyoo siif agarsiisaa jechuudha. Amma Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan welcome shama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baganaaf jiraattan hordoftoota kiyya baarakallahu fiikum jazaalakum khairan hedduu galatooma. Warroonni jalqabarraa hanga mana faana turtan naaf jiraadhaa naaf galatooma. Warroonni haraa dhuftanillee ani haa dhufu welcome bagana hangama YouTube chaanaala kiyya dhuftanii seena subscribe godha like share godha komentii jalatti yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Ani haa dhufu noora isiniin jedha. Chaanaali kun chaanaala keessanii na jajjabeessa haamilee naaf ta'a isiniin jedha. Akkasii eegasii garma viidiyoo dhufeetitti darbaa abbaa viidiyoo kana abbaa komentii kana jechuudha. Wanti ati fayyadamuu qabdu shufaanii amma viidiyoo asirra siif kaaya. Shufaan jechuun isa kana jechuudha kan viidiyoo irra siif kaayee jira abbaa komentii kana. Akkasuma namoonni birallee qaamni keessan isin qannasee qaamni keessan akka malee qal'atee isin jibbisiisee waan kana fayyadamaa yoo waan birallee baajata dhabdan inni kun gatiin isaa baay'ee rakasa. Aannan kana wajji akka marqaatitti affeeltaniitiin bilcheessitaniitiin nyaachuu dandeettanii akkasuma immoo shorbatti fayyadamtanii kuduraa fi muduraa garaagaraa itti shorbaa bilcheessitanii foon lukkuu wajjin akkasi shorbaa furdistanii akkasitti dhuydanii qaamni keessan akka ajaa'ibaa kana bareedaa jechuudha. Mulaazim dirqama foon nyaachuu qabdanii yoo foon baajata foonii hin jirre akkas gochuu qabdanii yoo baajata foonii qabaattan immoo vaayitaamina gizee tokko qaama namaatiif foon fayyadama. Namoonni foon hin jaalanne immoo isa kana fayyadamuu dandeettanii inni kun baay'ee bareedaa qaama namaattillee fi jajjabina humna namaa kenna jechuudha. Namoonni qaamni keessan akka malee qal'atee isin jibbisiise itti fayyadama baay'ee tokko bareeda. Nama akka bifa akka marqaatitti illee bilcheesseetiniin isinitti viidiyoo kun as cinaa isinii kaayee jira. Haala ani itti bilcheesse kanaan bilcheessitanii dhadhaa fi dhadhaa yoo qabaattan dhadhaa yoo hin qabaanne immoo zayituunii fi damma itti gootanii akka ajaa'ibaa kana nyaattanii sanii achi dhiisi qaamni keessan akka ajaa'ibaa kana bareedee cululuqaa isiniin jedha. Gaafa kana fayyadamtanii biyaansi haga ji'a tokko torbaaniin fayyadamtanii haga ji'a tokkotti fayyadamtanii lawxii qaama keessanii laaltanii jechuudha. Qaamni keessan jijjiirama qaba moo hin qabu ka jedhu hin laaltanii. Gaafa qaamni keessan jijjiirama argisiise mootu wanta dibata mana keenya keessatti dibannu jechuudha. Dhiifamaa garuu abbaan komentii kana naannoo ji'a olii sirra turee jira komentii kan keessi deebisuu dhabuuf dhiifama natti hin mijoofne kun haala kanaan bilcheessitanii an amma isa
burcuqqoo fi burcuqqoo tokko qicee akkasuma aannan san itti dabalee kun akka marqaatti ni bilchaatee akka marqa biyya keenyaa sanitti furdataa jechuudha. Eega inni bilchaatee geesse dammootu akkuma reef isiniin jedhe san yoo dhadhaa qabaattan dhadhaa fi daa'imaa waliin nyaatanii yoo dhadhaan hin jirre immoo zayituuna itti fayyadamtanii rakkoo hin qabu. Zayituunni orijinaala. Eega kana fayyadamtanii ji'a tokko keessa geessitanii immoo niskaafii daa'ima zayituuna loomii kana walitti dabaltanii walitti laayixanii fuula keessanii fi harka keessan dibattanii jechuudha. Akka ajaa'ibaa kana bareedaa ani gizee maraa hin fayyadama amma waan yeroo hin qabneef malee silaa hojjedhee isinitti agarsiisa hojjetuun isin dhibu jechuudha. Niskaafii maankaa tokko damma maankaa tokko loomii cuunfitanii maankaa tokko itti dabaltanii zayituuna maankaa tokko itti dabaltanii kana afran walitti meksii gootanii walitti dabaltanii walitti laayixanii jechuudha. Meksii jechuun akkasii walitti laayixanii saniyaatti fuula keessan saamunaa qaamni fuulli keessan jaalatuun dhiqattanii akka kiyyatti fuula keessan osoo gizee mara saamunaan dhiqachuu baattanii bishaanumaan dhiqattanii jechuudha. Fuulli nama tokko saamunaa illee hin barbaadu, qibaata illee hin barbaadu. Qibaatiin garaagaraa immoo fuula namaa zayitii qaama namaa kana namarraa xuuxee fixamu maali jedhanii waan saamunaa fuula keessan tasmaamu jechuudha. Qaama keessan irratti shifinii naan finne ka rakkoo hin qabne jechuudha. Saamunaa foolii hin qabne osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda jedhee yaada. Eega fuula keessan saamunaa bareeda qaama keessanii ta'uun dhiqattanii booda immoo fuula keessan goggogsitanii isa meksii walitti gootan kana fuula keessan dibattanii sa'aatii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii harka keessanillee ka huqqate sanillee eega kana ji'a tokko nyaattanii booda itti dibattanii sanii achi dhiirris dubartiillee itti fayyadamuu dandeettanii kaarree harka keessan qal'ate akka ajaa'ibaatitti bareeddanii jechiisaniin booda kireema garaagaraa faarmaas irra guuranii of qaama namaatiif yookiin namaa ta'a yookiin namaan ta'u wajji rakkaturra isa waan akka keemikaala hin qabne ka shakkii hin qabne waan mana keessaa kana fayyadamaa isiniin jedha. Abbaa komantii kanaatiif deebii namoota birallee akkasuma deebii ta'aa jechuudha. Asuma keessa deebii argattanii namoonni birallee gaafiin birallee ni jira. Waa'ee biraan firroota na gaafataniif immoo isinillee yeroo itti aanuuf viidiyoo kan keessan isinii hojjedha. Viidiyoo kennamaa calliste akkasuma waa'ee imoo wantoota na gaafatantu jira. Gaafiin baay'eedha. Bakka tokkotti amma walitti isinii qabe eenyuun hin jedhu garagaratti viidiyoo isinii hojjedha. Warroota waa'ee imoo na gaafatanillee suuraa bilbila kiyya keessaa bade akkamitti deeffadha warroota jettanillee abshiraa isinii deebisa. Okay isiniin jedha abshir komantii keessaniin argaa. Biizii ta'e malee komantii keessan isinii deebisa isiniin jedha. Gaafii barbaadan ammallee gaafadha. Ani isinirraa tura malee isinii deebisuun kiyya nafu jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa waan hedduu bareedaa qaama keessanii waa takka wanti shakkitan takka hin jiru. Faakaa garaagarallee nyaadha jechuudha. Keessumaa yoo ijoolleen keenya hin nyaatanii nyaatan dalagaa bicha ari'uu malee nyaata faayidaa namaaf qabu hin nyaatanii firaafiree garaagaraa nyaadha. Qaama maal doktorri amma yoo hakimiidha inni nu ajajaami firaafiree garaagaraa nyaadhu qaama keetiif vaayitaaminii hin jiru jedheetiin nu ajaja. Kanaafuu kanuma kanarraa qaamni namaa hin qannasaa. Qaamni namaa foon namarraa yoo qannase immoo sirrii miti yoo furdatanii likkii malee tarullee miti qal'atanii likkii malee taruu miti jidduma galeessa osoo ta'e bareeda jechuudha. Kana mararraa kaka'e ijoolleen tokko hin argaa nama mana namallee yoo deemnuun argaa kubzii jubna shaayii bichaa nyaatanii jechuudha. Maal jechuudha kun wanni akkana kun qaama nama huqqisamaa ijoollee mana hidhaa keessaa saniin agartanii yeroo isaan akkasitti duraan viidiyoo waraabaa turan qaamni isaanii kun akkamii gogee qal'ate maaliif vaayitaamina hin qabanii nyaata hin qaban. Kanaaf namoonni tokko kanaaf qaamni keessan huqqataa akka malee qal'ataa jechuudha. Kubzii bichaa nyaatanii ooltanii inshaallah osoo qooqallee isaa 24 teettanii namni nyaadhu isiniin jedhu hin jiru yoo ofiif abbaa ofiif birmataa jechuudha. Yoo abbaan ofii birmate namni namaa birmataa. Kanaafuu ofitti hin laafinaa warroonni hom argitan nyaattanii hin gizee dabarsitanii waan argattan nyaadhaa osoma ruuhiin sin diddu giddimaan barsiisa. Ruuhiin tun nama diddii nyaata biyya namaa kanallee kanaafuu isa kana itti fayyadama. Inni kun garuu baay'ee bareeda. Namoonni tokko foon illee hin jaalatu ani beeka. Foon osoo nyaatee baay'ee bareeda.
bakka warri foon hin jaalannee jira ijoolleen foon hin nyaanne hin jirti jechuudha. Kanaafuu isa kana itti fayyadamaati. Foon lukkuu immoo bareeda. Foon lukkuu shorbaa wajjin kaarotii dinnichaa itti dabalaati. Shorbaa bareeda isaa hojjedhaati. Isa kana wajji akka ajaa'ibaa yoo ta'an gaafa ji'a lamaa fi ji'a tokko keessatti jijjiirama guddaa argitanii jechuudha hordoftoota kiyya. Gaafiin keessan kana fakkaataa waan gaafii keessan isiniif deebi'e jedheetini yaada waan isiniin galle waan gaafachuu barbaadan ammallee gaafadha. Ofitti laafinaa dibata fuula keessanillee ofitti laafinaa qaama keessaniif sa'aatii walakkaa kennaati dibadhaa tottolfadhaa shabaaba ta'uu qabdanii umrii keessan malee dulloomuu qabdanii yoo humna qabaattan akka gaariitti illee dalagattanii. Kanaafuu namoonni tokko ka idimeen isaa ganaa ta'e qaama ofii nyaata gahaa nyaatuu dhabaaf yookaan dibata gahaa dibatuu dhabaa fi dafee dullooma jechuudha. Kanaafuu daftanii akka hin dulloomne itti fayyadama. Akkas isiniin jedha obboleen kiyya rabbiin haala malaa isinii haa mijeessuuf yoo haalli isinitti jabaatellee yoo carraa waa argattanii itti fayyadamuu dhabdanillee rabbi amrii kulli isiniif haa laaffisu. Garuu wanni amma isiniin jedhe kun waan gatii rakasamtachuu dandeettanii yoo jarrillee isin orgatte uummanni tokko kam akka rabbiin fedhe namni waan fedhe godhatu waan fedhe nyaatu kana namatti hin dhiisanii rabbi isinii haa laaffisu. Garuu isiniin caalu duniyaan waan akkanaa kana godhadhaati yoo jarrillee isin didde waan akkanaa kana godhadhaa isin fayyadamaa waan humni keessan danda'e kobzima adii bichaa nyaatanii gizeen dabarsinaa isiniin jedha. Duniyaan maal abbaa isa hanga nu jirru hanga yoo duniyaan ta nyaatanii ta uffatanii ta sadaqatanii jechuutuun ta'e miti. Akkasii hanga jirru yoo itti fayyadamne yoo nyaanne awwala dursa qaama keenyaaf waan nu barbaachisu godhanne achiin booda namaaf waa godhuuf yaanna jechuudha. Yoo ofiin fayyadin nama bichaa waa godhaniin faayidan hin jiru jechuudha. Yoo jiraatan namallee waa godhanii yoo fayyaa qabaatan namallee waa godhanii akkasii. Kanaafuu fayyaa keessaniif waan isin barbaachisu fayyadamaa hanga humni keessan danda'e jechuudha. Ruhiin teessan na diddeettanii ofiin miidhina keessumaa waan akka aappilii, tuffaaha, ananaasii waan akkanaa kana fayyadamaa yeroo tokko gizee marallee miti gizee marallee yoo ruhiin isin didde yeroo tokko giddima torbaanitti gizee takka fayyadamaa waan vaayitaamina firaafirii garaagaraa qaama namaatiif barbaachisu fayyadamuun baay'ee bareeda. Doktorri illee barii yoo mana yaalaa dhaqanii akkuma reef isiniin jedhe kanuma nama gorsaa. Kanaafuu waan irraa fayyadamuu qabna. Saniin booda akka ajaa'ibaa akka an jedhe kanatti yoo fayyadamtan harki kan kee waan huqqatuuf hin jiru jechuudha. Abbaan koomantii kana haala gaarii waan an jedhe kana itti fayyadami. Torbaanitti gizee tokko dibadhu immoo waan dibata nama jisiin jedhe kana masalan jum'aan dibadhu jechuudha. Anamma jum'aan dibadhaa jechuudha. Dibata kana yookaan immoo loomii fi daa'imallee gizee garii jijjiirree jechuudha. Akkasuma killee fi loomii waa hedduu walitti daddaballee eegasii kurkumni ka jedhamu sanillee ni beektanii. Yoo hin beekne immoo viidiyoo kiyya jala hin jira yeroo awwalaatiif gadhiisee jira. Amma abbaan koomantii kana viidiyoo naannoo hoggaa duraan hojjedhe ilaalee gaafii kana na gaafate. Kanaafuu viidiyoo kiyya jala seenaa ilaalaa gosoota fuula dibatan hedduu dalagee jira. Jala gaddeematii ilaalaa viidiyoo baay'ee jira. Viidiyoo baay'ee gadhiise jechuudha. Jala gaddeemaa ilaalati waan gosoota garaagaraa akkasumas zabaadii, nashaa, loomii walitti dabalanii fuula diddibatu jijjiiranii jechuudha. Torbaaniin dibatanii itti fayyadaman waan kana itti fayyadamaa waan baay'ee bareeda tokko. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa waan na dhageeffattaniif hedduu naaf galatoomaa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoon kiyya osoo hin tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo haga xumuraa ilaaluun sabskiraayibii godha. Warri haaraa dhuftan isiniin jedha. Baay baay. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii hordoftoota kiyyaa.